Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya oduu Oromiyaanis neetworkii kan yeroo kanaaf qabannee isinitti hima. Mana murtii waliigalaa federaalaa caffeetumaatti qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa torban kana keessa yeroo lammaffaaf har'a dhiyaatan. Koloneel Gammachuun irra deddeebin yeroo baay'ee bakkoota hedduutti hidhamaa kan ture mana murtii garaagaraatti kan dhiyaachaa turee fi namoonni galmee isaa jalatti himatamanii turan manni murtii himata isaanii cufuun utuu murtii hin argatinii fi beekamtii abbaa seeraa malee hidhamaa kan jirudha. Koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Mikaa'el Booran, obbo Abdii Raggaasaa dabalatee miseensota gumii sabaa ABO obbo Kennesaa Ayyaanaa, obbo Amaan Filee fi qondaaltota dhaabichaa kanneen akka Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Gadaa Gabbisaa fi hoogganaa waajjira ABO Gullallee Dr. Gadaa Oljirraa waggaa tokko oliif manneen hidhaa bakkeewwan garaagaraa keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u, manni murtii yakka hojjetan waan hin qabneef bilisas baasus poolisiin ajaja mana murtii kabajuu dhabuun hidhee kaan dhukkubaan saaxilamuu fi kaan dararaa hamaa keessa jiraachuu maatiin hidhamtootaa yeroo hedduu ONN'tti himaa turaniiru. Haaluma kanaan ammaan dura manni murtii federaalaa caffeetumaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bilisaan akka ba'u murteessee ture. Haa ta'u malee sadaasa gaafa 29 bara 2021 abbaan alangaa federaalaa oliyyannoo fudhachuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti himata waan baneef gaafa sana manni murtichaa muddee 16 bara 2021tti beellamee ture. Wiixata darbe qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka haaraatti mana murtii federaalaa dhaddacha caffeetumaatti dhiyaatus dhimmi isaanii utuu hin ilaalamin ammas manni murtii har'a jechuun caamsaa 18 bara 2022 akka dhiyaataniif beellamee kan ture yoo ta'u sababiin har'atti beellameef inni dura abbaan alangaa haga ammaatti sababa hidhee kaa'eef akka ibsu inni ittaanu poolisiin federaalaa dhimmicha irratti argame adeemsa kanaan dura ture akka ibsu yoo ta'u inni kaan immoo abukaattoon isaanii dhaddacha irratti ibsa akka kennuudhaaf har'atti beellamee ture. Olmaa dhaddacha har'aatiin amma abbaan alangaa dhiyaatee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka hidhaatii ba'u gama keenyaan xalayyaa barreessineerra jedhee kan amma hidhee imaanaa nu bira kaa'ee jiru naannoo Oromiyaati jechuun ibseera. Gama poolisii federaalaatiin har'as waan hin dhiyaanneef manni murtii yeroo lammaffaaf akka bor dhufee dhimmicha ibsu ajajeera. Gama biraan galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti kan himataman namoota 5 keessaa himatamaan sadaffaa Amaanuel Ijjiguu Margaa lubbuun jiraachuun isaa shakkii waan uumeef manni sirreessaa dhimma isaa irratti ibsa akka kennuuf manni murtichaa ajajeera. Dhumarrattis Koloneel Gammachuu Ayyaanaa sababa haga ammaatti hidhameef gabaasa guutuuf borcaamsaa 19 bara 2022 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaa 11 bara 2014tti mana murtii federaalaa caffeetumaatti beellama kan biraa qabeera. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo keessa jiran deeggarsa dhaqqabsiisuuf tumsi dhaabbilee miidiyaa barbaachisaa ta'uu ibse. Waldaan Fannoo Diimaa Itoophiyaa waltajjii mata duree namoomaa fi gahee dhaabbilee miidiyaa jedhu irratti dhaabbilee miidiyaa waliin marii geggeessaa oolen lammiileen rakkoo keessa jiraniif deeggarsa namoomaa haala gaariin dhaqqabsiisuuf tumsi qindaa'aa dhaabbilee miidiyaa akka barbaachisu hime. Maricha irratti hoogganaan Waldaa Fannoo Diimaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo akka himanitti dhaabbileen miidiyaa rakkoolee sababa balaa nam-tolchee fi uumamaan mudatan hubannoo uumuu fi odeeffannoo gahaa kennuuf gahee olaanaa akka qaban yaadachiisaniiru. Waltajjicha irratti ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa akka himanitti yeroo darbetti rakkoolee adda addaa wayita mudatanitti dhaabbileen miidiyaa odeeffannoo jilee deeggarsa namoomaa dhaqqabsiisaa turuu himaniiru. Dhaabbileen miidiyaa rakkoolee ittisuu hubannoo uumuu fi daandii agarsiisuuf gahee olaanaa akka qabanis Dr. Liyaan dubbataniiru. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa mootummaan qaala'insa jireenyaa fooyyessuuf tarkaanfilee itti fufiinsaa kan fudhatu ta'uu ibse. Mootummaan Itoophiyaa gatii meeshaalee tasgabbeessuuf qaala'insa jireenyaa fooyyessuuf tarkaanfilee itti fufiinsaa kan fudhatu ta'uu ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideen himan. Sanaafis kallattii mootummaan kaa'ee fi gareen maayikiroo ikoonoomii biyyaalessaa murtoo dabarseen baatiiwwan 3 dhufanitti zayitii nyaataa liitira kitila 100 fi kitila 50 alaa akka galus ibsa.
ibsaniiru. Yeroo ammaatti zayitiin liitirii kitila 12.5 biyya keessa galaa akka jiru kan himame yoo ta'u, isaan keessaa zayitiin liitira kitila 4.8 biyya keessa galuun hawaasaaf raabsamaa kan jiru ta'uu fi liitirri kitila 7.7 immoo torbawwan 3 dhufan guutummaatti biyyattii keessa galaa jedhameera. Baankiin addunyaa deeggarsa doolaara kitila 300 Itoophiyaaf kennuun beekame. Sababa wal waraansaa deemaa tureen kan ka'e bu'uurawwan misoomaa manca'an deebisanii ijaaruuf namoota sababa wal waraansichaatiin miidhaman akka dandamatan kan taasisu gargaarsa doolaara kitila 300 baankii addunyaarraa argachuu isaa ministeerri maallaqaa mootummaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka ibsa ministeera maallaqaa mootummaa Itoophiyaa jedhutti gargaarsi baankii addunyaarraa argame kun tajaajila barnootaa, fayyaa, tajaajila bishaanii akkasumas deeggarsa warreen hokora saalaa irratti hundaa'e miidhamaniif kan ooludha. Gargaarsichis kan hojiirra oolu naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Tigraay fi Beenishaangul Gumuz keessatti akka ta'e kan beeksisee ibsi ministeera maallaqaa kun gargaarsicha hojiirra oolchuudhaaf dhaabbilee biroo yookaan qaama sadaffaa wajjin akka waliigalteen mallatteeffamus beeksiseera. Kunneen oduu biyya keessaa yoo ta'an oduu biyya alaatiin Yuukireen loltoota ishee marfamanii jiran baraaruudhaaf waan dandeessu mara gochaa jiraachuu ibsite. Ittaantuun ministeera ittisaa Yuukireen Haannaa Maleer Yuukireen loltoota ishee Mariupol bakka hojii sibiilaa Azovestaa keessatti danqamanii hafan baraaruudhaaf waan dandeessu mara gochaa jiraachuu himan. Mootummaan biyyattii loltoonni meeqa bakka warshaa kanatti danqamanii akka jiran kan beekuu fi garuu odeeffannoo iccitii ta'e waan ta'eef of eeggannoon qabame akka jiru ibsan. Wiixata loltoonni 264 ta'an kaan hedduun isaanii baay'ee madaa'anii turan gara bakka finciltoonni Raashaan deeggaraman qabatanii jiranitti baafamanii turuu gabaafamaa tureera. Yuukireen loltoota ishee magaalaa gama kibbaa eegaa turan kana deebifachuudhaaf yaaluu kan itti fuftuu fi kanas kan gootu loltoota Raashaan qabattee jirtu deebisuudhaaf kan ishee fudhachuu irratti hojii hojjechaa jirtu ta'uunsaa beekameera. Aadde Maleer loltoonni kunneen gootota biyyattii ta'uu fi opereeshinii geggeessuun karaa ittiin isaan baraaruu dandeenyu irratti hojjechaa jirra jedhan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu Oromiyaa News Networkii kan yeroo kanaaf qabanne kan hagammaa ture waan nu daawwattaniif galanni keessan guddaadha. Turtii gaarii.